Tole mata dureen ilaaluudhaa deemnu nursing care for patient with colostomy kan jirurraa eegallee ilaalla. Sagantaa dabartee waa'ee kaansarii marrimaanii ilaalleeti komplikeeshinii isaa ilaallee asirra deemne irra tajaajila peeshantii colostomy qabu maal godhaniif waan jiru ilaalla. Dursa colostomy jechuun hiikkaan isaa maali? It is surgical creation of opening into the colon. Colostomy jechuun jecha lama qaba. Kolonii kan jiruu fi istoomii kan jiru. Istoomii jechuun kun ooppenii jechuu banaa. Kolostoomiin ammoo kolonii kan jirurraa dhufe koloniin marrimaan furdaadha. Marrimaan furdaa kanarra sarjikaalii yeroo uraatti godhanii colostomy jaaniin. It can be temporary or permanent diversion of fecal matter. Colostomy kana wanni godhanii fi yeroo murtaa'eef takka ammoo hanga inni lubbuun jiru karaa sana isa garaan akka baatuuf. It allow for drainage or evacuation of colon content. Dhangala'aa kolonii kana keessa jiru qaamarraa gara alaatti ittiin baasuudhaaf sababa maaliif godhanii yooniif karaan sun cufaan jiraatte hanga bakka sun fayyitu karaa sanirraa maisuudhaaf. Namoota kolostoomiin godhameef kana irrigeeshinii barbaada. Dhiquudha barbaada. Jalqaba colostomy jechuun hiikkaan isaa maal jenne artificial opening kolonii irra godhamanii colostomy jaan. It is an artificial opening made into the colon. Kaayyoo gurguddaa afuriif godhama inni kuni colostomiin. Tokkoffaan it is done to permit escape of feces when there is obstruction. Yeroonii fi karaa marrimaan furdaa kana keessa cufaan jiraate sagaraa irraa maysanii baasuudhaaf. Yeroonii fi obstructionii marrimaan furdaa kana keessa jiraatte takka ammoo madaan yoo jiraatte kaansariin faa yoo jiraatte wantoonni cufaa godhuu danda'an yoo keessa jiraatte sagaraa irraa maysuudhaaf tokkoffaan. The second one it is done to permit healing of all. Eega infekshiniin irra ga'e takka ammoo eega baqaqfame eega uratee booda akka isiin sun fayyituuf sagaraa sanirraa maysan. Faayidaa lammaffaadhaa to permit healingidha. Akka inni kun dafee fayyuuf. Inni sadaffaadhaa palliative measureidha. Palliative measure jechuun osoo wal'aansaaf hin ta'in irraa wayyeessuudhaaf wantoota godhamu. Fakkeenyaaf namoota kolonii kana keessa inoperable growth of colony yoo jiraate wanni baqaqfamuu hin dandeenye yoo jiraate hanga yeroon baqaqsan sun geessutti irraa wayyeessuudhaa fi kolonii san keessa rakkoo jirtu san irraa wayyeessuudhaaf godhan uraa kana. Inni afuraffaadhaa to provide permanent means of bowel evacuationidha. Karaa sagaraan ittiin baatu dhaabbataa godhuudhaaf. Karaa jalaa san dhiisanii artifishaalii kanaan akka sagaraan baatu godhan. Purpose of colostomy irrigationiin isii uraa irra godhan tana dhiquun barbaachisaadha. Maaliif dhiqani? Sababni isaa tokko to encourage bowel motion. Sochii nyaanni marrimaan keessa deemu kana akka inni saffisaan deemu taasisuudhaa fi to ensure that opening is patent. Uraan sun akkasii duubaan cufamee akka banaa jirtu faa mirkaneeffachuuf. Kaayyoon lammaffaadhaa wanni colostomy kana irrigate godhanii fi to relieve constipationidha. Namoota colostomy isaanii kana hoogganuu hin dandeenye akka sagaraan ittiin goggogne sagaraa goggoytu sun akka irraa baatu taasisuudhaa fi achiin bishaan itti naqanii irraa dhiqan. Sadaffaa to teach patient how to establish regularly evacuation. Eega sagaraan achi keessa walitti qabamte akkaataa inni firraa booda itti jijjiiru barsiisuudhaaf patientii kana barsiisuuf kaayyoon sadaffaadhaa. Inni afuraffaadhaa to reduce distensionidha before closure of colostomy. Yeroo bakka san cufuudhaa deeman osoo uraa san hin cufneen dura dhiquun barbaachisaadha. Sababni isaa akka inni hin boqoyneef akka karaan suni
hin bahu inni ittisuudhaaf. Egaa waa'ee colostomy irrigeeshiniidhaan gana jenne meeshaan nu barbaachisu maali? Meeshaan equipment nu barbaachisu tokko irrigation kaaniidha. Meeshaa ittiin dhignu. Tube, clip or clamp, glass connection waan tuubboo sanii wajjin wal quunnamsiisanii. Solutionaa dhangala'aa akka ajajametti. Usually garuu solutionii nuti asirra fayyadamnu tap wateriidha. Takka immoo non-saline solutioniidha. Solutionii bishaan qulqulluudha kan nuti fayyadamnu. ml hangam takka ml 500 about 500 cc dha at temperature of 40 degree. Temperature bishaan sanii digirii 40 jechuun xiqqoo oobuu qaba jechuudha. Two large receiver jechuun waan dhangala'aa itti naqanii bushaasha isaa ta'e itti naqanii fi akkasumas colostomy baagii kiishee isaa santu nu barbaachisa. IV standii IV poolii kan irratti bishaan san fannifannuu fi if available screen jiraachuu barbaachisa. Privacy namtichaa eeguudhaaf. Procedure kan akkamitti dalaganii tokkoffaa pre-procedure explain godhuu qabda. Waan hojjechuuf deemtu kana egaa patientii sana adda baafte explain gootaaf. Colostomy irrigate siif hin dhiquu deema jettee itti himtee san booda hayyama irraa fudhatta. Prepare equipment and bring it to the bedside. Meeshaa qopheeffatteetii siree biratti dhiyeeffata. Sadaffaarra maal goota? Screen godhata. Put screen around and remove dressing. Screen akka namni hin lallaalle uffata san magaarrajaa san ol qabdeetii akka namni hin lallaalle irraa cuftaa. San booda remove dressing uffata irraa yaafta. Put the patient in comfortable position. Position namoota colostomy irrigate godhamuu fi deemu sitting up position taa'uu qaba. With abdomen exposed. Garuu garaan isaa mul'achuu qaba. Colostomy garaarra godhama waan ta'eef garaan isaa mul'atee taa'uu qaba. San booda bed closing kun akka bishaan irratti hin dhangalaane maal godhanii draw sheetiidha fi rubber sheetiidha irra bal'isanii. Stepping itti aantu fill irrigation can with solution. Waan keessaa bishaan ittiin dhiquu deemtu sanii bishaan guuttatteetii ol kaafta. Abbaaf beedii seentimeetira 50 ol qabda. San booda tuubboo isaa san expel air and clamp. Qilleensa keessaa gad dhiifteetii bishaan xiqqoo lafa gayyaaftee san booda clamp goota. Cufta. Place the bucket on the floor over the new paper beside the bed if available. Yoo jiraatee akka lafatti hin dhangalaane waa lafa afuu qabda. Place large receiver below the colostomy. Receiver guddaa kan booda waan keessaa dhiita sanitti lafa yaaftu colostomiidhaa gad kaa'achuu qabda lafarraa. San booda wanni wal qunnamsiifta. Kaatetara tuubiidhaan wajjin tuubboo isaa sanii wajjin wal qunnamsiifteetii waan bishaan keessaa gayyaaftu saniin wajjin walitti hiita. To irrigate can and lubricate it. Wanni kana gootuuf isa san mucuceessuudhaaf. Insert catheter 6 up to 80 cm into colon. Colon san keessa catheter xiqqaa seentimeetira 6 hanga 8 keessa ol leetta. Kana booda kaateteraa fi tuubboo kana eega wal qunnamsiiftee bishaan gubbaa saniitti banta. Allow solution to run in very slowly. Garuu yeroo ni fi bishaan kana gadhiiftu soota yaa'uu qabanii. For returning fluidhaaf akka bishaan sun keessaa gaddacha'aniif lafa naqamaniif maal goota kaatetera sun keessaa baafta. Kana booda repeat the same procedure until the colon is clear. Hanga coloniin sun fecal matteriif itti hanga isiin gugguututti hanga isiin qulqulluu taatutti procedure kanarra deebita. Bishaan itti naqxee keessaa gad naqaa. Give patient clean abdominal pad during expulsion of gas. Yeroo ni fi qilleensi bakka saniin bahu maal kennitaa fi paadii marabii xixiqqoo kiliinii akka jirra kaa'u. Jirra kaa'ee kan inni ofirra qabu san gorsita.
Withdraw the tube and leave large receiver as long as necessary. Tuubboo san keessaa baafteeti kana booda hanga barbaachisummaa isaa bira dhaabbattee eegdee while solution is being expelled remove equipment. Asirratti yeroo dhangala'aan keessaa gara alaatti yaa'u inni sun keessaa bahuu qaba tuubboon sun. Egaa kana fixxee return patient at interval bakka comfortably gooteeti positionii isaa sirreessitee fi naannawa colostomy san naannawa madaan jirtu sanii bishaanii fi saamunaadhaan qulqulleessita. Bishaanii fi saamunaan qulqulleessita yeroo jennu depending on condition haala namtichi keessa jiru fi duration isaa yoo irra turte taate bakka sooppiidhaa fi watarii kana solutionii biraatiin qulqulleessuu dandeessa. Naannawa booda gubbaarra waashaa deemtu san garuu jalatti vaasiliin goozii irra dibuu qabda. Vaasiliin goozii itti aansuu qabda. Provide good ventilation after treatment is finished. Egaa procedure kana xumurtee booda qilleensa gahaa argachuu qabdi bakki sun. Steepiin xumuraa record godhudha. Ni galmeessita waraqaa irratti taayimii gooteef resultii effect on the patient hunda galmeessita. Yeroo procedure kana godhan qabxiilee gurguddoo irraanfatamuu qabne jira. Qabxiilee gurguddoo 8tu jira. Tokkoffaa irrigation soon after breakfast. Yeroo inni nyaata nyaate booda godhamuufii qaba. Yeroonii fi colostomy kan dhiitu. Sababni isaa maaliifi to establish regularity dha. Yeroo san akka inni nama sagaraa baheetti akka lakkaa'uuf nyaataa booda wanni guutuuf. Qabxiin irraanfachuu hin qabne keessaa tokko kana. Inni lammaffaadhaa if area around the colostomy is excessively irritated apply ointment. Yoo bakki colostomiidhaa suni garmalee ka diimatu taate kan infekshinii fidachuu barbaaddu yoo taate ointmentii warreen akka zinkii oksaayiidii fa'aa irra dibuu qabda. Qabxiin lammaffaa kana. Qabxiin sadaffaadhaa protect bedidha. Siree san eeguu qabda. During procedure to prevent soiling of bed clothes. Uffanni sireedhaa sun akka hin banne akka hin jijiine siree san gubbaa waa afuu qabda. Qulqullina isii eeguu qabda. Qabxiin afuraffaadhaa red flow'idha. Red flow'ii hangatti nayxuuf yeroo deebi'u suuta ta'uu qaba. To prevent discomfortidhaaf akka inni kun hin rakkanne abdominal discomfort fa'aa mudata ni dhukkubsa fa'aadha. Inni shanaffaadhaa if colostomy is permanent. Yoon if colostomy kana umrii guutuudhaaf karra jiraachuu taate ati godhaafii waan hin oolleef patientii san barsiisudha. Patient must be treated as early as possible. Yeroo itti ofirraa jijjiiru barsiifamuu qaba. Inni ja'affaadhaa if possible the same nurse should assist the patient with this procedure for successive day'dha. Yoonii fi kan sibiraa deemu taate narsiin takka isa kana gargaaruu qabdi hanga inni procedure san sirrii barutti. Torbaffaa this save the patient embarrassment for appropriate encouragement reassurance. Namni bakka san irratti keessa saniin deemaa ooluu ifi qaanfata. Kanaafuu psychologically support godhuu qabda. Sirriitti gorsuu qabda. Without patient having repeat difficulty and problem. Osoo inni cinqamu. Osoo inni rakkoon irra mudanne psychologically sirriitti jajjabeessuu qabda. Qabxiin xumuraa if possible colostomy irrigation bakki itti ta'uu qabu in the bathroom keessatti ta'uu qabu. Yoo danda'ame shaawora keessatti. Takka immoo mana fincaanii keessatti bakka itti dhiqatamu keessatti godhamuu qaba. Maaliif foonichi irraa bahu foolii waan qabuuf. Mata dureen lammaffaatti